خرج نبرة رجاء قادر يسوي. سنسمع بيها. أنا ما بيجا متى ما لأني تويني. سنما سوتين نير هذا تا ماس لاين رتي سينه جرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبلين كيا kanneen biyya keessaa fi biyya alaa gamaaf gamana keessanii sagantaa kana nu daawwatan asumaan salaamtaan teenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jecha guyyaan guyyaarraan baatiin ji'aan guyyaan naannawaa arraan tana geenye inshaallah guyyaa arraan tana karaa tokkoon keessummaa qabna karaa tokkoon immoo yaada xiqqaa akka mata duree irratti kaasne san xiqqeessinee waliin haasofna inshaallah. Maali sandura sheeni keenya keessummaa addaa tokkotu jira sheeka keenya meegaa dura anaanii miti isumarraa maqaa isaatis isaan bartanii maaliin akka inshaallah yeroo dhiyoo keessatti maaliin akka dhufu ta'u maaliin akka as bahu deemu waliin laalla inshaallah asumaan sheernuu godha waliif dabarsaadha. Dubbiin dhiyeenya kana namuutu sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa qabaateef jechuun keessaa'u zamana arraan tana namni keenya miidiyaan harka isaa galee kan aalamni hundinuu harka tokko keessa seenee jiru kana keessatti namni yeruma fedhe waan fedhe abbaa fedhe ol bahee qeequufis arrabsuufis haalli isaa mijjaawe kana keessatti uummanni keenya karam deemu jira keessaa'u du'aatonni. Warri du'aataa karaa akkam deemu jira waan nama dhibu meeshaan duratti sheeka keenyaanis waliin barsiisee sangaa boodarra waliin itti dachaana sheer godhaadha wanni kun keessaa kaleessaa fi dheengadda namoo sheekan keenya sheekan gurguddaa akka waan addaa godhaniiti namni hedduun haasawaa jira waliin laalaa jirra mee asumaan dura sagantaa keenya asumaan dura eegaluudhaaf quraana rabbiitiin eegalla san dura gaamee sheekaanis walitti isin kanneen sheekni maqaa isaatii fi cumaan sagantaa quraanaan nu eegalee wanta jiru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أبليين كيك إسلاما كانوا دعوة جرتن biyya keessaa fi biyya alaa ka jirtan bakka jirtan hundattuu nageenyi rabbii isin irratti haa jiraatu. Duraan dursee maqaan kiyya Bahruddin Khadir Hussein naan jedhani naannoo Afrikaa keessaa gaanfa Afrikaa kana keessaa biyya Itoophiyaa jedhamu achi keessaa naannoo Awadaay jedhamtutti argamna. Dursinee kalaama rabbiitiin eegallaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا إن شاء الله. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم إن شاء الله. وبلين كيا ورا قرآن هنتي فيدمو ورا قرآن كونغرتي غرتي غيا كأما رجاء سابه ربنا وقدو ورا رجاء ربه متي ورا رجاء سابه ربنا فقدو دوبا إن شاء الله. قرآني ما رسول عليه الصلاة والسلام إني تركت فيكم ثقلين إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة رسوله. نمني قرآن قبته نمني قرآن خنا قبته والمان إسن كيس ديسج إرجمان كني عليه الصلاة والسلام والمان قرآن ربي في حديث ساتي جود من قد دولمان إسن جد لك سيجي من قد دولمان كوني توك قرآن ربيتي قرآن ربيتي في لما فان حديث ربيتي نمني إسا قبته يومو خرار رمبتو نمني إسا قبته هنجلتو نمني إسا قبته بكم فكان ندابتو نمني إسا قبته وان فكان ناسو ونمني إسا قبته علماء خبجا قبا نمني إسا قبته نم إسر قداتي خبجا قبا نمني إسا قبته نمني دقم سنين قرآن أفانين قرأو قفامتي قرآن قوما خيسا نما جراتي في لفظي رقراني قفامتي قرآني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وان كالتي سري وان حواسا وجين أمتها وجين اللي أكاتا تجراتا قدا خبجاني أكاتا تجراتو قرآن ربيتو سيبرسيسي يجودا أگر دي رسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق حالك غاري أكان guutuu fi ergame je akkana rasuulli sifa isaarra ani immoo gabaabsee sheekarrattiin si deebi'a wanna sheeni gaa eessatti akka dhalatan nuun himne bakka itti dhalatanii fi akkamitti akka karaa eessaa akka dhufan walumaan barra san dura wanni niin lamaa sadii isinii jechuu barbaadu. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jee haalaa fi amalli rasuulaa Aayishaan radiyallahu anhaa ummul mu'miniin وأمنا هاتي تينيا عشان انتلت أبي بكر دا هاتي تينيا وري رسول خينيا جالتهم تون مال نونجت رسول ربي را أوديسي حالا في عمل إرجما خينيا حالا عمل رسول را أوديسي جنان خلقه القرآن جت وفي رواية قرآن يمشي على ظهر الأرض لا قرآن ما ميلا بافته لفر ديمو جت كان جتون نمن قوقو جتون قرآن نمني قرآن سرت قرأ نمني قرآن سرت جلاله مالك جوبيغا إنيو خبجا كخنو علماء خبجا صدركا علماء دا هنگمك جوبيغا أرانتنا إن شاء الله ميوان كنارا بودرس ديبنيتي هاسوينا ميشي خجا أستاذ بارتين أما بكي تيار كم نغاسمان ريفوات اللي نمهمتي انتهت جردا لكن أما حالا كنا نمان تنا إتيار كمنو أوداي مقالا أوداي أنيس كمنو مانغا قراتكون أبا أنصار جانيني أنصار أقول جانغا نمو قداتكو نمو جايباتكو إسنيفين ديسا خيسوما قديتي ديسا إسنيفياما أسمان أكا والبرتن دعاي سكا قوتن خيساتو دين أكا ilmaan barsiiftan jecha sheekha keenya ammaan tana gara deebi'a mee sheekha Abdulbaar eessa dhalatte? Bismillahi irrahmani irrahiim. Bakki itti dhaladhe naannoo gaanfa Afrikaa kana keessa biyya Jimmaa jedhan. Jimmatti? Jimmaa godina Jimmaa aanaa Oomoon addaa jedhan ganda Calalaqaa jedhan.
Ganda calalaqaa. Ganda Oomoon calalaqaa. addaati. Oomoon addaa. Aanaan oomoon addaati. Gandi ganda calalaqaa jedhanii naannoo ganda calalaqaa jedhamu keessattiin dhaladhe. Garuu achi booda ka alhamdulillaahi fedhii rabbiitiin gandoomanaa abbaa kiyyaa taayitiin qur'aana rabbii soddomman ijaan fixee achi booda ilmi rabbii ida'achuuf kara biyya kana hamilee biyya Harargee jedhamu kana keessa dhufee naannoo kana keessa ka toora amata 10 oliin as keessa jira alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Naannoo kana. Naannoo Harargee kana keessa walumaa galatti jechuudha. Harargee baa kana keessa hedduu ka bakkoota garaagaraa naannoo karaa Kombolchaatii, karaa Gursumii, Oborraa kanaaf Awadaayii, Dira Dho'aadha. Naannoo kana keessa hedduu deddeemaa turre alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Rabbiin ka eegas tola nutti oolee quraana rabbii kana irraa deebinee hifziidhaa fi kanattis talqiina waa hundaanuu sheeka keenya kabajamaa jaallatamaa rabbi umrii isaa dheeressu Sheekh Abdallaa Ahmad Umar Faarratti akkaan isarratti quraana kanaaf hifzii ijaazaa argachuu dandeenya alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Rabbiin bikka tanaan fidee nu ga'ee jira ammallee warratti fufu rabbi nu haa taayisu. Walumaa nuu fi warra nu daawwachuu jirellee warra ilmi rabbii baratu rabbi nu haa taayisu. Maaliif addunyaa kana keessatti wanni akka rabbi bira kabajaa qabu maali? Quraana rabbiiti. Ilmi barachuudha barnoota barachuu. Barnoota keessaa hoo barnoonni akkaan kabajaa qabu maali? Ulumul Qur'aan. Ilmi quraanaatii fi wamaa yata'allaqu bi waan quraanatti rarra'u. Wanni quraanatti rarra'u maali? Wasaa'ilul Qur'aan jedhamee jira waan ittiin quraana rabbii bartu. Naahwii, sarfii, balaagaadha, usuula wanta usuulu tafsir jedhamee jira. Wantoota wanni quraana rabbii itti rarra'u akka ulamaan jedhan lil wasaa'ili lahu hukmul maqaasiti. Amma matalaniifati. Naahwii barachuudhaaf silaa uluma fanni arabiyyaati miti afaan arabaati. Isa kana barachuuf sababa ni qabda moo hin qabdu? Ni qabda. Maaliifi للوسائل حكم المقاصد إذا كان بروداني قرآن ربي فهمت وانت قرآن كان برت وانت ربي تو قرآن ربي كان مالين بوفنجي بلسان عربي مبين أفان عربات برنجي سنيفو أتو قرآن ربي بروف مالتو كلا أفان عربا برون برباچي سارا صواب الترغت جو أفان عربا بروفو صواب الترغت مالي قرآن ربي برو جرتامتي يوجد مرمات أفبرچو tinjiraatiin nama irratti ol taaf barchuutu hinjiraatiin isa kana bareetiin quraana rabbiitiin bara yoo kajettu taate sawabatti argatte jechuudha. Saniifuu walumaanuu warra baratu rabbi nu haa taayisu warra bakka tana dhaabbatu miti obboleeyyan keenya guutuun keenyaa'u ilmi rabbii haa baranu waan quraanni rabbii kun akkaan sadarkaa qabuuf rabbiin Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam rabbuuni isa kana ajaju inni caalaa namaatiimi ashraful khalqi ala al-itlaq ebelu jechuun malatti Muhammad alayhi salaatu wassalaam caalaa uuma rabbiiti. Isa sani maal je waqul rabbi zidni ilma silaa wanni biraa ka ilmi ra sadarkaa qabu jiraate caalaa nama sanii waan sana kadhadhu jaa rabbiin wanni ilmi rabbi ran jiru caalu waan hin jirreefi ilmi na kadhadhu jee wanni dabalata inni rabbumarraahu dabalata akka inni kadhatu ajajjiu ilmi da jechuudha naa'ida ija'ii na kadhadhu ilmi jeeti rabbiin ajaji saniif walumaanuu ilmi rabbi nu abarsiisu ilmi rabbiitti haan ajajjibaan obboleeyyan keenya waan biraatuuni hordofnaa bakka jirru قرآن ربي هاردمن بكجرو وان قرآن تررأو حديث النبي عليه الصلاة والسلام هاردمنو بكجرو برنوتا تهاج جبانو هندي كينياو دام سجمانوان مكاكي إيجان سنين بيجي إيجان سنين وهي مبودا نسي هنگن سنين دورسو بربادا بكجرو نجى ربي سنين براجراتو وان ثاني شو مالي سوشال ميديا كيس وان ده هردفورا قرآن ربي هاردمنو قرآن ربي هالجيبانو قرآن ربي هاغودمنو سنين جا والسلام عليكم dura gaasheen jarjaree walleen akka waan baafachuu deemu fakkaatti nutis maaliif dafnee har'aan tana keessummaa taatanii as nallee rabbiin malaayikaa rahmataatis isin ziyaartuu ziyaaraa tiyyaas fi obboleessa kiyyaas dhuftanii wanni guddaan ani alhamdulillah maaliif obboleeyyan si ziyaarra jee dhufuu argachuun kaa الحمد لله الحمد لله نتوسك أنا ما إسنجارو فوقنا فو الحمد لله ولو ما صوابا قمنا ولو ما صوابا إن شاء الله قالتوا ما إسنجتشا نموني تكوتو كمال جاني بيتا وروتا قرتي ينيا خنا خيساو مكان تاني إرجما خينج على أشرف خلقي لا خواني نتيسد مدالو سنجرزن ما نبي وني تكوتو يرودفتو همتو فكاتي ملي بل هو خير لكم جينيسا خير لكم نعم جابتك عسى أن تكرهوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم أما أصبر جرى تكون واي ورانا وهي تكون كيستي مال جين بل هو خير لكم جين آيات مقراناتي isin waan sana akka gartee hammeenya tiyookaa akka hamtuutti ilaaltanii wanni sun immoo isiniifuu
gaarii ta'uu siidha akka gaarii taate rabbiin quraana san keessatti waa'ee tarsimoo wayii takka na jalaa bahe haa ta'u wanni dhiyeenya dhufe kun dhugumatti nu dammeessee akka nuti ergamaa keenya amantii teenya sirriitti hordofnu amantii teenya daran hanga dur caalaa jabeeffannee ummata keenya jilbaaba isa duraan gartee yoo dhugumatti nama sammuun fayyaa qabaatu taate namni keenya yeroon kun isaaf irraa fayyadamuu qaba malee itti fayyadamee isa bira dabruun qabu jechuudha. Quraana kalaama arabaatii jenne quraana rabbiitu quraana kana kalaama arabaatii kana isaan nuuf filee rabbiitu buuse. Akkana warroota gartee afaan arabaatiin quraanni bu'uun kun isaan taane inumaa amantii biyya maarreedhaa afaan akka afaan oromootii fi aadaa oromoodhaa balleessuudhaaf warra afaan oromoo kana maarree godhu jiru jinni jedhanii waan akkasii warreen haasawan sanii mee wanni ati jettu yoo jiraate. Bismillahir Rahmanir Rahim. Obboleeyyan kanarratti wanni hin jiru warri ergamaa rabbi arrabsu alayhi salaatu wassalaam saniifumaa isaatiif xiqqaate. Maaliif rabbiin akki jedhu innaa kafaynaakal mustahzi'iin warra qishi naasi godhu yaa ergamaa kayya naasii jira jedhan nam rabbiin isaaf jedhu waan dhabine qaba saniifiif xiqqaate akki jedhan namni ergamaa rabbii arrabsu alayhi salaatu wassalaam namni ergamaa rabbiitiin miidha jedhu xiqqeenya isa dhaqqabsiisa arraba isa dhaqqabsiisa qaanyii isa dhaqqabsiisa ka jedhu san akka gaaf tokko biimbee yookaan titichaatu dhufteeti timira guddaa kana gubbaa qubatte jedhan qubattee hoggaa deemuu deemtu yaaboo kaayisa gubbaa ka'uuf deemna bararuuf deemna ibjabeessaa jetteen timiraan. Titichaatu dhufee bar timira gubbaa qubate. Hunduma timira guddoo kana gubbaa qubate. Saabitun. Timira guddaa kana gubbaa qubatte bar timira guddina isaanii beena kanamayyuu. Irra guddaan keenya ni beena. Hundeensaa rabbiin fakkeenya shaadaa laa ilaaha illallah fakkeenya timira fakkeessa. Akkasimi san gubbaa qubatteeti hoggaa ka'uu deemtu ka'uu deemna ibjabeessaa jetteen. Burri jabeeffadhaa ka'uu. Akkan kufne kaa. Yaa boo jeen timirri hoggaati nu gubbaa qubattu waa quban qabnu nuti jeen. Akkasi. Hoggaati nu gubbaa qubattu. Quban qabnu jeen nuti. Timirri. Akkasi. Namni ergamaa rabbiin xiqqeessa jedhu ifiif xiqqaate. Ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam akki jiru rabbiin bar yoo tolina haala saadhaa wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lilcaalamiin. وإنك لعلى خلق عظيم جي إرجما ربي كرحمة قبو نمني ساور رحمة قبو نجر بر إرجما ربي عليه الصلاة والسلام رحمة ما قبرة قويا أمني بني ثقيف سرور رسني ilmaan itti kaasanii fottoysanii dhiiga irraa yaasanii hogguun itaa yaa rabbi kee eenyuun na dhiifta ilaa man takilunii ilaa aduwwi yatajahamunii am ilaa qariibin mallaktahu amrii jeguun rabbi isaa kadhate rabbiin maleekaa gaaraa jibriilii wajjin itti erge itti dhufanii maal jedhaniin mee hayyamanuu godhii waan ofeete nu ajaji gaara makkaa kana lameen isa kombolchinaa jennaan lakki dhumuu isaan hin barbaadu بل أرجو أن يخرج الله من السلاب من يعبد الله نما ربي توكيتشوم سو ربي غوديده ساني كي ساباسون كجيل مالي دمو سانين فدو جنا مال جبريل لقد صدق من سماك رؤوف هاجي ربي الرؤوف الرحيم جي سيا مسن دوغا بانا كم جي ارغما ربي عليه الصلاه والسلام ككناتي هي ما شاء الله سنيف ربي مبارك جو امته مو ارغما ربي تكيسو الرسول بارسان ودرس نجراني بار من نكون duris warra ergamaa rabbiitti qeessuu fedhu warri ate kun bar muramaadha jehuun shanyiin keetu cite silaa inni kun shanyii isaa cite warra jee rabbiin inna a'xaynaaka alkawsar fasalli lirabbika wanhar inna shaani'aka huwal abtar warri si jibbu isaatu eegee muraadha jeeboo isaatu bakka hin qabne kaa hiddi isaa cittu isa jee namni ergamaa rabbiitu qaanyii isatti dhaqqabsiisa jehu ifiif qaanyawaadha bakka irraa dhufe yoo gaafatte amma inni san nama ofiifu abaaramee biyyaa bahe bar hiddi isaa warra hin beekamne warra bakkatti dhalate hin beekne warra karaa irraatti dhalatee shanyiin isaatu hin beekamne bakkitti dhalate hin beekamnetu ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam kabajamaa ka rabbiin filatee nuu erge kanaan ergamaa rabbii arrabsuu barbaade ijaaba faadir kama godhe ija silaa inni akka ta'uu barbaadu dhaan keenya silaa qullaa akka deemte isa dura deemtu ta'uu barbaada akka shamarran keenya kabajaa isaanii eeggattoo osoo hin ta'in akka kabajaa isaanii tana mulqitee akka isaanii taatu barbaada akka bakka hin fakkaanne titichi bakka maalii qubata bar bakkuma tikeetii fi madaa bakka tikee hunda akka isaa wajji dhaabbatu barbaada bara akkasii gaaf tokko intalti tokko ka akka yaada isaanii kana yaaddu walleenuu itti dhufteeti sheeka tokkotti akkim jette islaaminaan keessa kun maaliif dhalaatti roorrisaa jetteen
jennaani akkamii roorrisee islaaminaan dhalaanii kabajeewuyi ka isin dur kabajaa hin qabne kabajaatti godhe mee akkamii roorrisse jennaani maaliif dhiiraa uffachuutti ijaaba uffachuutti na jenne dhalaa maaliif ijaaba uffachuutti ajajee akka qullaa deemtu maaliif hin hayyamneefi jetteen duba isheetichi akkim jee siif hin deebisaa ati yooniin magaalaa dhayite muuza tokko ka qololleerra hin jirre ka irraa quncifamee taa'u jiru ka teessicharra qubatu sanii fi ka qololaan jiru kabajaa taa'u jiru kan bitattaa jeen hay kanuma qolola qabuun bitadha kaayee jetteen maaliif san bitatte jeen wanti teessicharra hin qubanneef saniif rabbiin dhalaa keenya wanni ijaabatti ajajee fi akka teessichi hundarra hin qubanneefi ka dhufee sirra hin qubanneefi rabbiin akka ijaaba uffattutti ajaje yoo kabajaa dhalaadhaa bar islaaminaa dura akka itti turan ummanni kaafiraa kun kaamma eega dhalaa keenya islaaminaan kabajaatti goote kabajaarraa mulqite jedhan kun rabbiin akka jedhu quraana keessatti وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ dhalaa fayyaa awwaaluu turan ummanni arabaa ummanni kaafiraa guutumattuu dhalaa fayyaa awwaaluu turan qaanyii nu dhaqqabsiiftiif islaaminaan dhuftee san haraam gootee dhalaan mirga akka guutuu argattu waan dhiirri qabu ammoo rabbiin dhiiraaf dhalaa addatti uume dandeettii addaa qaba dhiirti dandeettii irra qabdi dhalaan laafina irra qabdi yoonii fi sattarattee hin deemin fakkeenyaaf dhalaan qullaa deemtuu fi dhalaan hijaaba uffattee deemtu jedhan namni hanga fedha illee isii dubbisu kitaaba banamee taa'uu fi kitaaba cufamee taa'u jedhan ka hijaaba uffattee teessuu fi ka qullaa teessu kitaaba cufamee taa'u tokko gubbaa kitaaba ta'uu agarta malee waan keessa jirtu ni beekta hanga mantuun beektu bar saniifuu dhalaa hijaabaan deemtu kabajaan deemtu maalummaa isii namni baree hamtuutti gaggeessuu hin danda'u jechuudha. Maalummaa isii hin beeku. Ni sodaatan namummaa abbaan fedheewu itti dhiyaatee daffaree akkuma numaatu. Kada laataan dhaqee maal jee xaqqasee hin danda'u. Maal jettanii jiraami lakkafuu karaa irratti ka'a. Akkana hin danda'u. Bolees godhi maal maaliin sanfaan. Ammoo dhalaa qullaa. Dhalaa hijaaba uffattee jalaa gubbaa deemtu saniin abadan ijaasaa saniin qabu. Ammoo akkanumatti banaa deemtu. Hudduu qullaa deemtu qaamti kiyya beektuun bikkatan kun bikkatan itti eegaa labsaa deemtu san abbummaan fedheewu bakka kophaatti argannaa irraaf qabuu hin danda'u. Kophaa miti ubar magaaluma keessattuu dhahee bira qotaa bar. Akkas namni rabbiin akka dhalaan keenya kabajaadhaan mana abbaa sii teessee kabajaadhaan gabbaatee mana abbaa manaa sii dhayxee kabajaadhaan xiqqeenyaaf guddinatti akka kabajamtuu fi uffadhu jeen. Akkuma isii uffachuutti ajaja rabbiin dhiiraanis maal jee وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهم dhiiraanis ija keessan qaqqabadhaa jeen isaanis ija qaqqabadhaa jeen gidduu kana godhe ka dhiiraatis dirqama dhiirarraa kaayes qaba rabbiin ka dhalaarraa kaayes qaba saniifuu namni kana maaliif islaaminaan dhalaa zallamte ka jedhu nama rabbiin duraanuu ija isaa keessaa bal'aa godhee maali rabbiin akka jedhu فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور iji waa argu ija keessaati ija keessaa rabbiin waa kennu ammoo diinni ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam bakka jirrutti nuti akka ummata islaamaatu maaltu nurraa barbaachise yoo jennee ilaalla. Maaltu nurraa barbaachise akka islaamaatti namni islaamu fokkataa waan fedhe jaa kullu inaa'in bimaa fi yandahu bimaa fi eeka weelkaan hundinuu waan isa keessa jiru gannaqa inni waan isa keessa jiru ol baafate hicciti yeroo dheeraa dho'ifatanii islaama irratti kaayidii yaadaa turan gowwaan isaanii ol baase namni ol baase bar gowwaa isaaniiti kasilaa akka aqilummaa qabu keessatti waan namtu dalaguu jira beekan gowwaan isaanii moo waan isaan silaa caayaa adda addaa taasaa turan duraa ol baate baga ol baase maalummaa isaaniitu shamiin keenya akka jeen dhageesse tiraampi jeensan itti dubbisan baase tiraampi fayyaaduu jedha haa galatoomu inni sana haa galatoomu nutuma kanaahu if barsiise bar inni amma silaa akkasan ergamaa rabbii xiqqeessa isaa miti ergamaan rabbii daranuu jaalalli isaanuu keessa gabbuutee islaamni akka jabaatu nama gooti musmaarri hanga mataa keessa dhawaniin gajjabaata islaamni lakka xiqqeeffachuudhaan ni barbaaduuni lakka namni isa arrabsuuni jabaachaa wal tahaa tokkummaa dhufa tokkummaadhaan nu hidaatee ulutti alhamdulillah ammallee tokkummaa rabbi nu haa hidhawu maaliifi islaamina abbaan fedhe dhabamsiisuu hin danda'u maaliif rabbiin akka jee bar innaa naxnu nazzalna dhikra wa innaa lahu laxaafidhuun islaamnillee abbu torbatti hin dhabamu isaan bara akka jedhan biyya tana nuu qabaa warra aadaa arabaa hordofu as keessaa baafna jeen mee islaamnaan aadaa arabaati silaa aadaa arabaa tahe mee wayin si gaafadha ummanni bar arabaa san gaafa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ashraful khalqi nageenyi rabbii irratti haa jiraatu lubbuun teenya fidaasa haa taatu gaafa inni argamu bar isa kana biyyarraa baasanii aqrabu qariibin ilayhi firrisaa karraan akkaanti dhiyaatu
biyyarraa isa baasanii adeerran isaa isatti roorrisanii makkarraa isa baasanii bakka dhaqu dhabee gaara keessatti amata sadi hidhamee achi keessaa gabbaanaa biyya Madiinaa godaanee rabbiin achitti isa gajjabeesse. Silaa aadaa isaaniitiin dhufe maaliif ari'an? Aadaa isaanii osoo ka ta'u ta'e jarri sunuun hin ari'an ture. Hin ari'an turan. Egaa osoo quraanni osoo fi amantaan aadaa arabaa ka ta'u taate. Haa ta'u taate. Silaa aadaa isaaniiti. Silaa maaliif silaa aadaa isaaniitiin ergame ammas aja'ala al-aalihata ilaaha waahidan inna haadha la shay'un ujaab janiini ba. Sababummaa gurbaan kun nuti sanama 363 qabna. Guyyaatti tokko gabbaraa guyyaa biraas tokko gabbaraa dilli kun waa humaanuu hin goone inni rabbi tokkicha gabbaraa akkamitti ja'a. Akkamitti tokko gooftuma 360 kana dhiisaati. Dhiisaa tokkoon kun gowwummaadha doofummaadha muka gabbaruu dhiisaati rabbi tokkicha ka isin uume ka samii dachee uume kasi ajjeesuu taa'u si jaachisuu taa'u kana gabbaraa akkamitti ja'a je'aneeti isattuu roorrisan. Rabbiin immoo wama arsalnaaka illaa rahmatan lil'aalamiin dhiiroo namni sun aalama keessan jiru akkana jiru kun akkana jiru rabbii guddaadha. Rabbiin uume kanu jiraachisu kanu ajjeesanu kaasuu taa'u isa sanii akkana jedha. Saniif namni isaan xiqqeessa jiru namni isaan ifiif xiqqaata. Namni islaaminaa dhabamsiisa jiru ifiif dhabamuu ta'a. Maaliif rabbiin tika isaaf irra kaa'e. Tika ummata islaamaatis ifirra kaa'e rabbiin. Akkamitti rabbiin quraana tiisuunsaa ummata isaan dhaabbatu tiisuudhaanii bar. Akkana. Ergama rabbii alayhi salaatu wasalaam akka jedhu laa yazaalu xaa'ifatu min ummatii ala alxaqi zaahiriina hatta yaatihum almawt. Hanga duuti dhuftutti ummanni tokko islaaminaa irratti ta'uu irraa hin deemu jedhe. Ummanni islaamaa ilaa yoomil qiyaamaatti jiraachuu irraa hin deeman. Ummata sana irraa rabbi nu haa taasisu. Saniif نحن بالنسبة للمسلمين إسلام لا نرى مالت نرى برباجس مالت نرى إيه جماعة وان دندينون وان نرى فكاتون نمن ربين هم نيساب كن نمن ربين أفاني ساب كن نمن ربين بيكم ساي ساب كن دفاع قتشودا إرجع ربي عليه الصلاة والسلام دير ربي دفاع قتشودا قرآن ربي تكين سورة دفاع قتشودا مالي ربين بر قرآن سانيتي فتا قرون نرتو مالت نرى برباجس أكنا أتيو مال قوتي رغاوني أتيو مال قوتي ونرى علمو ربين تيس هادو قال نتي فت إسلام الله نتي فت قرآن سال نتي فت إرجع سال لي أكمل بالما سين إرهاد بيس نتو مالت نرى برباجس جاهي كني باجودا جاهي كني باجو نردر كم وامبر راجع فتمودين مالي فستين غافي دفوتاو نبينا عليه الصلاة والسلام كجو مرة منكم منكرا فليغير بيدي وإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نمني دنديتي كابو الرشاهدون الحمد لله وأنا كناتو أرجنينو تنام وأنا الرشاهدنو ندم نيوي ندمني سلا أما نمني سان بيتا نجاسة جراتي كم سلا بر نيو أركني دو ممالي تجابر بيتا دو ممالي تجان أكاس نمني دندو هم نساتين ديبسو دين سارة كان هم ناني سبرن جراتين بكاسان إسافة مجاين afaan isaatiin deebisuu hammooda achi waan dandeettii afaaniitis hin qabne ka humnaatis hin qabne qalbii isaatiin jibbuudha irraa qulqullaa'uudha. Maaliifi namni yooniif nama islaaminaa arrabsu kufri yoon jibbin yoo kaafiran jibbin mi'aa imaana nagarree beekadhu. Imaanuma waan jedhamu hin qabu. Ergama rabbi alayhi salaatu wasalaam akka jedhu salaatu man kunna fi wajada biinna halaawatan imaan. Namni waa sadii qabu mi'aa imaanaatu dhandhamee jira. تكفان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ربي الرسول جالتشو نمني هندي نمني ربي التمنى يو ربي رسولا جالتين إيمانا قوبيك ملتو إيماني سائرنا قباتشو الرأي يو جال ربي تيف رسولا هذا فباسا رقبيني سوان قبوتر لبو ساريون جالتين هن أمني أكجو ربين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم سورة توباتي وإخوانكم وأموالكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل ربي لا سيحتي واسقل دبتيتي ولما يقل بوضع دبتي فعلا سي ولما كواسقل دربتي جن ولما كواسقل دربتي لمان ونساق لربي درارة دبتي جرين جروا الدنياتي وني ربي مبودا وانسان رنجالش سناجي من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله ربي رسوله كرا ربي كيسا قفصاو يوني في ربي رسوله جارة ربي رسوله را كرا ربي كيسا قفصاو را سايلان درا كون اسن شاغلتي وان اسن مدتو ايغد داجي
ما شاء الله أيه فتربصوا حتى يأتي الله تربصوا حتى بأمره يأتي الله وأنا بأمره سمرتشوتا سنما إيه نيوم بكم نبيه نون بكم وأنا سمرتشوتا اسمع بك عذابا كم إنكرف أكسي بلا كم تبوتا إيه وان بأمره وان سند بفاتاو تاي قد أمري أكان أبليان كي سانيفو nuti waan bakka jirutti islaaminaaf haa jiraannu wanni beeku qabna. Islaaminaaf jiraachuu qabna. Islaaminaaf du'uu qabna. Islaaminaaf lubbuuf qabeenya keenya kennuu qabna. Namni islaamaa guututti kana itti amana. Diinni keenya silaa bar akka fedhu silaanni waan amantaa jedhamu ofirraa nurraa gannaqee bilisummaa barbaada. Bilisummaa nuti islaaminaa irraa of duba deebi'uun dhuftu dhabamaa haadha jettu. Maal gootu bilisummaan islaaminaa dhiibni arganu. Tokkummaan nuuf facaaseemi. Ummata islaamaa tokkummaa facaase tokkummaa isaa torra nu barsiisame bar quraana keenyaatu wa'tasimu bihablillahi jami'a tokkummaa qabadhaa jaabar ergama rabbi alayhi salatu wasalam tokkummaatti nu ajaje laal harki rabbi tumsi rabbiitiin illee nama tokkummaa qabu waliin jirti na yadallahi ma'al jamaa innamaa taakulu dhiibu min ashaati alqaasiya akkana re'ee irraa kayayyiin nyaattu ka qobaadeen isa dura beenna har'a nu gorsuu isaa hin dhaqqabnuti ammoo nuti islaamin isaa waliin bilisummaa sun hin barbaannu nama akkanaati waliin wajjilee jiraachuun barbaanna. Nama kanaa namnillee isa dhiyaatan namni nama akkasii dhiyaatan afaansa akka qabachiiftan wanni isin hidhaatu. Ammoo namni isa bira hin jirre arraba keessaniin akka diinirraa difaa gootan. Saniif obboleeyyan keenya islaamaa diin rabbiitiif haa jiraannu, diin rabbiitiif haa duunu, diin rabbii cinaa haa dhaabbannu, diin rabbiinis haa barannu, nis haa wal barsiifnu akkanaan jedha. ما شاء الله جزاك الله خيرا وني أجايبا ميجا سكنتا خنا يسني اللي ورين وبليين كن يتيسني وردف جرتن أسمع النموت يدو بر اللي أكن ودكبو شيرس نقودا شيء نجاوان دفين وني خيسوم ما أنا خرات كون أسدي يسيف وانتي كوتا كام مدورا وني سنين دبتهم مالي نكا أسبو تاو مالك يدو تاني ربي خيانتاتي مالك نوف يهي سراتاو ولين أركوداتينيا Asuman, ani Syekhawan Abdul Bar, hadis mau tokoan aja, habis itu hadis tokon dibaca pada. Subhanahu wa ta'ala. Wallahi Rabbi ngerti jalasa Rabbi namakan nala. Wan tanas amas jalal ergama kenya fini di miti Rabbu man namakan Rabbi nufakan nu. Gaf toko sahab tiki toko radhiyallahu anhu maka salle yadadu timar fi Rasulullah bira. عليه الصلاة والسلام مال قافته يا رسول الله متى الساعة كمان يومي جين ميدا كيف تجرقين كمان يومي جين سيداب كوبو يفتي كمان تناف مال كوبو يفتي تي كمان قافتشو كي أجر كمان قافتشو كي مال كوبو يفتي جين جدو تيجي فما جيني ترنين كان biyya gaabii bakka itti jirrus ni beeytani tarniin kaan akkana jennaan kaan bananne akkasitti maal jeeni mata saa yaa ergamaa kiyya ya Muhammad guyyaan qiyaamaa yoomii jeen guyyaan qiyaamaa yoomii jennaan maal ista'adda lahaa jeen qiyaamaa suniif maal qopheeffattee jeen maal qopheeffatteeti arraan tana dhuftee qiyaamaa na gaafattaa jeen rasuulli alayhi salaatu wassalaam يا إرجما خيّة وامبراتي متي أن يا رسول الله إني أحبك جين أني سمن جالت داجين سمن جالت داجي وامبراتك كم قبل لأنه المرء مع من أحبها إيه قربان نما جالتي وجين وياك يا ما خاف ما جي براتي سخيستي أشمرت وقت زي بري إيه لأنه المرء مع من أحبه يوم القيامة وياك أمان قبرتي نما جالتي وجين كافم أراندنا نمني أبلوس جالتي النوتي مكا نمني إرجما خنيا جالتي نمني إرجما جالتي أمنتي إسلامات أنا كبته إسلامنا غيرتي إرجما إسا قرآن إسا نمني جالتي وياك أما إرجما وجين عليه الصلاة والسلام أولاتا إسا وجين كافم وياك أما ورا حوضي إسا وجرساني جتشود warri arraan tanaammoo faallaa kanaa deemee bakka ergamaan rabbii tuqamee jirutti jaalaltii isaa jaalaltii waan biraa bakka ergamaa rabbii jaalala ergamaa rabbii isa buutee osuma islaaminaa himatuu guyyaa qiyaamaa ergamaa rabbii bira dhaqu deebisaa waan juun isaa beeka. Hawdi irratti
bar ummata tokkootu jiraa je ka guyyaa qiyaamanaa hawdii ergamaa keenya kawsar ummanni ka tokko dhufeeti ummanni ergamaa Muhammaditti amane tarree galanii kana wal taraadhaan waraabbatan dhugan yeroo kana gama tokkoon gamachi aanuun ummata tokko ka irraa hayyifaman karraa dhorkaman sun ergamaa Muhammad arke alayhi salaatu wassalaam sanii bari isaan saniis ummatuma kiyyaahi jennaan dhugaa isaan sanilleen ummatuma keetii ولكن مال جين لا تدري ماذا أحدثوا بعدك جين جرسوا واني قاتي خطي واني قاتي الدنيا رتي إسان إفتي ديمتي إسان سيبودا فيدن وان إسان هرقوتا خيسا جرسي جلا غرقل جاللتي وان برا بكتيتي سنبر بوتي خراب برا خطين أتي وان بيتو نوتو بيخا أكس ديبسان خرام ملايكاتين ديبسا أكسي قد مافي warra guyyaa sana akkasiin laga san irraa deeffamu rabbiin hin godhin. Obboleeyyan kiyya sagantaa kana daawwachuu jirtan hundinuu warra guyyaa qiyaamaa ergamaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam isa biratti ollaa isaa tahee guyyaa qiyaamaa ollaa Abubakri ollaa Bilaal Hamzaa jara sanii wajjin guyyaa qiyaamaa kaafamee ollaa isaanii ta'u rabbiin waa godhu. Warri ammoo kanatti dahattanii warri waan kana ajandaa kana maaliif maarreen goone maarreen taane sheekan kanatti dahattanii sheekan maqaa tokko barbaadan nuuf isin jidduu rabbiitu jira guyyaa qiyaamaa wal gaafanna gattaa'uu diddan nurraas dhaabbachuu diddan arraba kana rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti maal jee hadiisa Mu'aaz namutu ni beeka kuffa alayka haadaa yeni arraba kana qabii nuti arraan tanaas keessatti nama tokko beeksisuu tuquudhaa miti kan dhufneef maaliif jechi tokko jechi ati namaan xuuytu ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أرانتنا ميديا نهارك جراتف في بي نهارك جراتف نمون دتيارك غلف نمني وام فدي أكدوبتو دريني ساب الله تيجي شورامتي نمني إسلاما غيساو إسلامنا هردفو لوغا مكابا نظام أكادا تقولي بلو خطاب ربي تو إسابرسيس مالي جتشي إني دبتو هندنو نخطبمتي أغرتي guyyaa qiyamaadhaa bar kitaaba bal'aa gabrichaaf kitaaba bal'aa tokkotu fiduu ni fidamaaf jee bar kitaaba hanga inni ijjisaa laaltee chin dabare takka فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراجي وانا سوان وانا هجة خانا هنداو أرانتنا كاميرا الرحمة ورابجر نتبنا خيسة هيسي نمو منا خيسة تايه miidiyuma irratti hordoftoota baay'ee qabaataniif hordoftoota kumaataman dhibbaataman qabaataniif yaa jara keenya dhugumatti yoo hordofaa qabaachuun piroofeesara nama goote haa isin gootu namni keenya amma jecha waan sunirraas guyyaa qiyaamaa deebisaa qopheeffadhaadhaa isaaniin jechaa gamamanumaan jechuudha namni keenya nama tokkootu gaaf tokko waan barreesse kaniin laalee namni oguu hordofaan kuma diidam foloora jechuudha beek kuma diidam oguu harkate akka nama 12 preparato 12 fixeetiif laala je hogguunii fi hogguu kuma 10 harkate je akka nama kutaa 8 maatirii ministirii dabreen laala jeef hogguu kuma diidam harkate akka nama ministirii maatirii kutaa 10 akka waan dabreettiif laala je hogguu kuma 30 harkate akkana 12 gartee yuunivarsiitii dabre akkasittiif laala je namni keenya namni warri onlaayinaa kana keessa waan takka jee barreesse gaafa kuma 59 akka nama digirii eebbifamee baheetii itti fakkaata je kuma 100 gaafa ga'e piroofeesara ibsaa jeenuma dooktoraa piroofeesara sheekkanumaanuu anaa isinii beekaa jechuu eegale je sheekkaniin dhaaphaa anaa isinii beekaa ammoo keessi qullaa keessi barqullaadha laal hordoftoota baay'ee heddummeeffateef baay'eef jala qabaateef nama 100 meeqeef jala qabaateef sheekaannaa isinii beekaa dhaabbadhaanaa isinii beekaa sheeni bar maslahaa biyya tanaatii fi uummata kanaa tolu sheekanii beekaa bar sheekanii beekaa
إرجمان عليه الصلاة والسلام فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون يا ربي جرب قريشي دا رسول عليه السلام هو إرجتن مالف وركنا عن غير سائر ورمسكين يا مال جبر الله يعلم حيث يجعل رسالته وجه بك إرجما يساب بك خاو يساب بخ أنا شيخ من إبرومان تاني ندادي أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم ومعيشتهم في الحياة الدنيا جرو ثاني نوتو قودافي نو قودافي رحمتك يا نما قودو بربادرية هاي مالي فينا دربوا مجلسا مالي فين انتاني وغاو دم إسلاما خورمياتي متي خارداتو يوربي سنغون انتات مقالا تكاتو يوربي سنغون انتات أران تانا هردوفا من لخمامي خمالي بفيتك أبهاتيف أرا أتي بروفيسور يوخاو نجراميتي ور اتقابتما بريزدانتي أكاسيتي فين سيهين مالي في أكاسيف سيانا من غيني أتي أران تانا ميديا رتيسي نموت ميديا هردوفن gamanumaan obboleeyyan keenya warreen miidiyaa namoota akkanaa kana hordoftan hin hordofin han jenneen yeroo hordoftan waan mee maalirraa haasa'u jiranii laal konseptii haasa'u isaanii jechuun cunfaa haasa'u isaanii san maalirraa haasa'u jiran waliin laalaa madaalaadhaati gaafa immoo haasa'uun isaanii daangaarraa bee isinii jalaa yaaqa gaafa haasa'uun isaanii daangaarraa bee amma namni tokko majlisa Oromiyaadhaa yookaan majlisa aanaa kana majlisuma aanaa an hin taane maaliif an hin taane jechuun hin taatu majlisa bakka saniif hamaluqa ati ilmii feetu fannii feete qabaadhu kafannii meeqa bar kitaaba meeqa fixee magaalaa jimaa jedhu soogiddaa fi hashara gurguruu jiru jira magaalaa jimaatti jimaadhaan fiiguu jiru jira. Aangoon kan rabbiiti. Aangoon kan maaliif isaatu bakka sanii diin kanaaf nama bakka san malu eenyu beeka. Rabbii beeka. Sheekan keenyaas kan ufile eenyu Rahmaan. Akkanaa bara. Saniifuu isin sheekanii miti isin ulamaa'ii miti isin muftii miti. Yaa kuulii godhattu caljii kuulii godhadhu qaaruun irraa taa'e abboleessa kee. Kuulii godhachuu jirtu caljiiti. Asbaati haasofteef fi miidiyaa irratti haasawaa hafarsiteef sheer godhiiti biraan naa ga'e wanni kun dhuguma rabbiitti waan na keessaa waanuma akka guutuu biyyaatti walumaa galatti nullee dararu jiru wanni tun. Hordofaa baay'ee qabaatteef biyya arabaa keessa ta'e biyya arabaa obboleeyyan keenya kumaatam warra diin islaamaatiin waan dhibba takka waa meeqa dalagu jiran ulamaa'in teenya meeqa biyya arabaa keessatti. haa ta'u arran tana haalli biyya arabaa sanillee rabbi obboleeyyan keenyaaf rabbi haa tolchu mee achi ka jirtus nuti mee waa'ee amantiidhaa waa'ee siyaasaa bara haasooni dhiifnee fi mire waa'ee siyaasaa bakka waan sirrii godhanitti isaanis lakkii kanaa mi'annee harka qabutti hin jirru bara hordofuma jirraa bara qabsaawaa jenneetuma isaanuma kanaa ol akkaawachuu jira waa'ee amantii yoo dhiisanoo waan hin beeknetti maa seenan hordofaa qabaatee fi abadan isinitti hin dhiifnu itti qabsoo maarree godha wamaa adraaka wamaa jinni maali yaaqee haasawaa farsitee fi cafetteef ati nama haasawaa nama beekaan jaamtu darasaan namni ni beektaa namni ilmiin yoo xiqqaatte abbajeefti ilmiin xiqqaattu abbajeefti ilmiin xiqqaattu abbajeefti sheekan jalaa ilmi osoo hin fixin kitaaba usulaa fiqii maali muktasaraa ta'e jechuudha arba'inaa buluuqaa fi wanta qaraatanii sheeka jalaa fiidanii asii kuttanii biyya arabaa gaafa seentan achi immoo akka nama beekaatti sheekan asii maaliif nuti ajajnii gaafa jettan billaahi alaikum rabbii keessa sodaadha yoo nasihaa godhuu barbaadan akka nama nasihaa isaanii jara sanii godhuutti sheekan bar amma waan ajaa'ibsitti ta'u namni hundinuu alqariinu bilqariini jedhanii bara namni hunduu sadarkaa qaba arraammaan anis namaan dogoggora isaa itti himuu danda'uu hin qabu atis nama dogoggora itti himuu dandeessu qabda amma asuma fuunee gaafa ulamaa'ii dogoggortee naafi atiitutti as bee ulee shafshaf godhee diriirsa maaliif beekna nutu karaarra kaaya akkas jechuun bar intala gaafa kana ki jette ummaa jetteen qottoo akkatti dhalanii si gorsaa sila amma ummaatu intala gorsamoo intalaatu ummaa gorsa
Sila haadhumaatu intala gorsa qaba. Akkana kaa dura jirti mi? Dura jirti. Dura dhalte waan dhalte taate beekti. Waan dhalaas waan taatee agarti. Agartee Heeruma waan waan taatee agarti. Akkasii mi? Bultiis waan taatee agarti. Kun dubbiin akkuma sani. Dubbiin tanaa jechuudha. Tanuma. Arraan tana namni waan kanatti himuu qabu sheekni keenya sheekajiin umrii rabbi isaa dheeressu waan lafatti qabatamatti inni dalagaa jiru. Wanni lafatti qabatamatti dalagaa jiru maal akka taate isin hin beektan nuu beeka. Sheekajiin yaa jarana wareegama taa'anii mana taa'anii onlaayinii irratti lallaban kanaa miti. Nuti warra biyya keessa jiruutu waliin beekna. Waan hojjechuu jiru waan inni hojjechuu jiru ijaan arku jira nuu ni beekna jecha. Ulamaa'in teenya walumaa galatti jalaa kaasii keessattuu majlisni Oromiyaadhaa ija teenyaa bara.